har'a waliif dheefnaan bordhiisaaf zambiisa muslimni alamarra jiraatu kulleensa tokkicha hojiinsa wanti amrii diini nu badaaftee diini rahmata keetiini kottu yaa ilma namaa dhagahi waan gaarii dukkanatiin jaamiin baafadhu gargaari amanuu baattullee amantii wal bari isa kamii dhugaani isa kamii darri hundumaa addaan baafadhu suuta jedhee sabri sambooda hamanii oofeetis kafarii kan jedhe quraana burqaan dhumne bahrii filma haatasiif kenne jira gooftaan gaariin jalqabamee barii fittiin dhibaayini nu badaaftee diini rahmata keetiini dhagahi yaa namni qalbii waa hubatu dubbisi waan ergaa islaamaa dubbatu ragaa taatu yookaan ragaa sitta baatu diini islaamaa ifaa laalaa mul'atu bira yaa ajarri qalbii waa uffatu ilaalu sin argu humaatti mul'atu akka qawlee rabbii quraani dubbatu summun bukmun humyuun qalbiituun fudhatu jara bishaan keessa dhaabbatee dheebotu fiteen sarraabbatu bahriin dhokannaani nu badaaftee diini rahmata keetiini nuuf kenne rabbiin alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خردفتوتا أورمو مسلم ميديا نجاني ربي كجلين سرانتي بكجرتان جفتو سنر التاجراتو درسين كنا كارا درسي تربان كيستي قياتو كيوكيل لما قمنورا wanni mata dura isaa qabanneetiin hin dhufne inshallah taala ilmaan teenna barsiisu akkaataa sunnaa suwaakaa jechuudha akka itti ilkaan sawaakatan yookiin sunna matanaayyuu akka barbaachisu suwaakachuun akka barbaachisu akka inni sunnaa bareedduu taatee beekaniitiin faana bu'aniitiin akka itti dalagatan ilmaan teenna siwaaka barsiisuu jechuudha kana jechuudha darsiin teenna mata dureen irraa inshallah taala namni ilkaan siwaakachuu ni beeka kuni waan nama himan qabaa jedhee akkana fahama namni gariin wanni beekuun namaa kunuyyuu eessarraa akka inni ay dhufeetiin hin jedhame shari'arraa ay dhufe moo aqlii namaa irraa ay dhufe moo maal irraa akka argame kanaayyuu yoo sunnaa rasuulaa irraa inni argameetiin hin jedhame bakka kanarraa wanni kun argame yoo beekan irra namatti tolti sunnaan tuni ta ilkaan siwaakachuu rasuula irraa akka isin itti sabatteetiin hin jette alayhi salaatu wassalaam akka rasuulli itti dhaameetiin hin jedhe haga isii ni jabeesseetiin hin jedhe akkam duuba argiteetiin hagam jajjabeessee fi akkamitti duuba argitee keefiyyaan isaa akkamii waan kana cufaa waan inni irraa dubbateetiin hin jedhame irraa beekuun barbaachisaadha ilmaan keenya duuba argiteetiin tarbiyaa kana qabsiisuuni waan irraa muhimmiitii jechuudha fakkeenyaaf namni akkanumaan siwaakaa ima siwaakata jedhaniitiin siwaakachuu fi sunnaa shari'aa karaa shari'aatu siwaaka kanatti ajajaa rasuulatu alayhi salaatu wassalaam siwaaka kana karaa godheetiin jedhe inni akkamitti fayyadamee wayita beekaniitiin jedhan mi'aa isii beekaniitiin sunnaa rasuulaatii beekanii itti fayyadamanii sawaamni illee namaaf argamaa yoo duuba argiteetiin sunnaa ta'uu beekaniitiin niyyaadhaanitti jala deeman ibaadaadha wanni rasuulli itti ajajeetiin jala deemnu cufti isiitu yoo ibaadatti lakkaamtii ibaadaadha saniifu inshaallahu taala barsiisuu ilmaan teenna siwaaka barsiisuu siwaaka jechuun ilkaan kana rigatuu ilkaan kana qulqulleeffatuu kana barsiisuu jechuudha qalbii takkaan inshaallahu taala nu dhageeffadhaati warra itti fayyadameetiin guyyaa boruu itti milkaa'ura rabbiin nu taasisu biiznillaahi taala mee maal irraa dubbate rasuul alayhi salaatu wassalaam sunnaadhaan duuba argiteetiin islaamummaa tuni baay'eedha sanirraa amma duuba argiteeta amma si dubbatamu hentuu tawaahee ilkaan qulqulleeffachuuti ilkaan kuni duuba argiteetiin
yoo rigatanii qulqulleeffataniitiin jedhan irra namatti tola akkuma mammaakatti ilkaanii fi dubbiin adaadii tolaa jedhaniitiin dubbatan ilkaan tunillee yoo siwaakatanii qulqulleeffataniitiin jedhan waytachi ilaalaniitiin jedhan namatti bareeddi akkasuma gara shari'aallee wayta duuba argitee irraa dubbatamu mee maal akka irraa dubbatameetiin jedhame sababa maal qabaa maaltu duuba argitee irraa faarfamuu heda kanallee keessa gadhufaa jechuudha saniifu inshaallahu ta'ala itti seenna amma rasuulli alayhi salaatu wassalaam sahiha bukaarii keessatti wayta irraa dubbateetiin jedhu an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه البخاري ما جرى رسول عليه الصلاة والسلام وصو جباتشو لبيجري على أمتي يوكين دو برغتاتين جبين صداتشو لبي على أمتي يرت جرى رسول عليه الصلاة والسلام jabeenya ijoolleen ilmaan duuba argiteetiin ummata kiyyarratti osoo ulfaatin sodaachuu dhabe silaani ajajaa jedhe rasuul alayhi salaatu wassalaam siwaakatti ajajaa inda kulli salaatin yeroo salaataa cufaayyuu wayta salaataa cufaayyuu silaa siwaakatti ajajaa لكن ات الفاتين سصداد تنيني جدي مالي هو رسوليو عمري تكاجز قد اتنين جدي عمرين سندو برغتين عججني سني واجب ما كنا حاجه صارف نرغمتي ونچرا سنة ديبسو غرغمتي عجج كان واجب اتتينا رسودات رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرين كوني عمري درقما عمري دو برغتيو دي سندلي نمغسو santahu irraa sodaate akka itayina irraa sodaateetiniin osoo sodaachuu dhabee jedhe ummata kiyyarratti la amartum bisiwaakii siwaakatti ajaja silaa yeroo salaataa cufaayyo riwaantun inda kulli wuduu'in cufma wuduu'aa biratti yeroo cufaayyo silaa itti ajaja jedhe itti ajajuun kun irratti ulfaatinsa sodaateetiniin irraa lash godhe immoo haga inni irraa barbaachisu irratti akeekeetiniin jedhe haga irraa barbaachisu yeroo cufayyuu akka sawaakachuun barbaachisu irra akeek la amartum silaa isaan ajaja bisiwaaki siwaakatti ajajeettiniin jira jedhe inda kulli salaatin yeroo salaataa cufayyuu akka namni siwaakatu akka ilkaan kana qulqulleeffatan silaa itti ajaja jedhe immoo hin sodaadhe jedhe itti ulfaatu ummata kiyyarratti sodaadhe jedhe rasuul alayhi salaatu wassalaam kanaafu sodaasaniif malee irra barbaachisaadha waan barbaachisaadha jechuudha argachuun barbaachisaadha waan duuba argiteetiin yeroo cufa argachuun irra barbaachisuu irraa jechuu akeeka akkasuma hadiisa kan keessatti illee ka Aisha irraa odeeffameetiin jedhame radiyallahu ta'ala anha ani nabii sallallahu alayhi wasallam rasuula rabbii irraa qaala ni jedhe asiwaaku ilkaan rigachuun kuni ilkaan naannoo garitti ilkee rigachuun jedhan naannoo garitti ilkaan rigatuun jedhan ilkaan rigatu jechuun siwaakatuu san ture irra olii gad deddeebisaniitiin irraa riguun suni siwaakatuu sani akkasitti ilkaan kana qulqulleeffatuun siwaakatuun muxahharatu lilfaamii qulqullinna afaaniif taatii jedhe qulqullinna afaanii taatii yoo ilkaan kana siwaakattee bishaan keessa shaftee lulluqatteetiin ofirraa gattufteetiin jette wasakni afaan keessaa hafee ka ilkee keessatti rarakkatee waan nyaatamurraa waan adda addaa irraa yookiin haasawuma duuba argitee haasawa dheeraa yoo haasawaniitiin jedhan haasawa sanirraa afaan kunuyyuu shurufkaan isaa yookiin hafuurri isaa gara hin tolle tokkotti deema gara naman gammachiifne yoo namarra dhayeetiin jedhe san cufaa wanni qulqulleessu siwaakataniitiin bishaan lulluqatanii yoo jedhan hin bareedaa hafuurri isaallee tolaatiin deema jedha siwaakanni kuni muxahharatu lilfaami qulqullina taha afaan kennaafi jedha qulqullina taha hin qulqulleessa afaan kana qulqulleessa yoo siwaakatanii ammaa motolfataniitiin jedhan afaan kun inni qulqullaaha
hafuurri namaallee wayta duuba argitee afaan kana keessa nama dhahu hinammaatu hafuuruma aadii ka duuba argiteetiin namni yoo itti dhayeetiin jedhe hinammaanne kanatuyyuu namarraa dhahaa jechuudha. مرضات للرب أما اللي جاللتها خالق ربي جالل للرب ربي في اللي جاللتها سوى كان يكوني إنه ما يدبين ججبا يو أفعل اللي كلنا ما افتها بني آدم بيرا ويترابطو ويتأفو نما تيتيتي نهاسويتو ويتيوكين نما أفو قجتيتي نجتو هفورك يودا هيتي نجري كافان كسبه قل كلو دا hin ajaahu hafuuruma qulqulluu namaa duuba argitteetu sirraadha yoo kaan hafuurri namaa kunuyyuu ka afaan keessaa dhufu hin hammaataa jechuudha wanni hammeenya san dhorganin si waakatiin isaanii jechuudha san qofaa miti ammallee jaalala kaaliqaa ta'a jaalala waan guddoodha iyyuu mitire jaalalli rabbii waan xiqqoodha mardaatun lirrabbii jaalala kaaliqaallee taate wanni banii aadam biratti jaalala fiddu rabbi biratti illee akkasuma jaalala fiddi namni yoo afaan si waakatee afaan namaa kun naziifa tahee qulqulluu tahee hafuurri badaan irraa dhahuu dhabe hafuura qulqulluu namarraa dhahuu saniif namni illee hin jaalata namni kun qulqulleeffateetiin hin dame hafuurri badaan irraan dhahuu jedhaniitiin akkas fahaman yoo hafuurri badaan namarraa dhaheetiin jedhe qalbiin namaa namatti hin gammadduu maa akkana ta'e hafuurri isaa jedhaniitiin akka malee duuba argiteetiin qalbiin namarraa hammaatti akkasuma rabbi biratti illee jaalala kunoo jaalala rabbiitiif taate mardaatun lirrabbi jaalala duuba argiteetiin lirrabbi rabbi illee taha qulqulleeffachuun akkasis waakattuun tolfatuun sun sanillee namaaf argamsiisaa jechuudha akka sunnaan bareedduun keessa jirtu akka faayidiin guddaan keessa jiru waaka keessa argataatiin jira akka sunnaan tuni waajabduun isii keessa jirtu jaalalli rabbi illee akka keessaa gadi namaaf dhufu kanaafuyyuu maal barbaachisaadha suwaakachuun barbaachisaadha tolfachuun barbaachisaadha afaan keenya kana yookiin ilkaan kana siwaakatuun bakka haga murtaaheetitti akka waajibaatiin lalla waajiba duuba argitee dirqamaa osoo hin ta'initti akka sunnaa mu'akkadaa jajjabeeffamaa jechuudha fakkeenyaaf indal wuduu yookiin wayta salaataa wayta wuduu'aa كرسول يو أمتي يرتي ججبين ندو برجيتي تلفاتين سصداد ملء مشاكرتين سصداد ملء سلا أجج جروكانا وقتين كن اللي وقتي برباش سارن ويتصلاة ويتدوا سواك جوني وان هدو برباش سارا سنة دو برجيتي تنجب دو ججو أكاسو منامني يرو الربا راكاية تنجلي يرو الربا راكاية تنجلي سواك جوني وان waqtii jajjaba waqtii barbaachisaadha maaliifuu namni yoo riba irraa ka'eetiin jedhe sa'a dheeraa rafeetiin wayita jedhu ganama wayita ka'u afaan kun keessi hafuura adda addaa fidaa si waakatanii qulqulleessanii inni afaan isaa qulqulluu hafuurri isaa waa tokko hin dhoyine gara salaataa baheetiin warra wajjin duuba argitee saffaa dhaabbatullee akka hafuurri hamaan ittiin dhoyine akkasitti si waakachuu waqti sanillee barbaachisaadha iddoodhaan akkuma sana mallee namni yoo haasawaa dheeraa haasawe yeroo dheeraa yoo haasaweetiin jedhe afaan namaa kun duuba argiteen shiruuf kaha suwaakachuun barbaachisaadha jedha yeroo dheeraa yoo haasaniitiin jedhan haasawni kun afaan kana keessatti deddeebi'insuma kanaan afaan kun qulqullaa'insa irraa fedha suwaakatu irraa fedha saniif wayita san illee waan hedduu muhimmiidha jedhanii yeroo akkanaa kanniin irraa suwaakachuun hedduu barbaachisaadha wayita kaan illee osoo barbaachisu waytiin akkanaa kun sunnaa jajjabaattuudha akkas jechuu rawaahul bukaarii hadiisa kana imaamul bukaarii toodeessee jechuudha hadiisa jajjabaa hadiisa du'ufiin keessatti hin argamne jechuudha akka kana godhuu kana akkaataa argameetiin hin jiru kana ijoollee ta'e barsiisuun waan hedduu barbaachisaadha maaliifuyyuu namni tokko sunnaa tan ufii baratee ufii dubbisee itti gaa gariin immoo namatu iyyuu barsiisa yookiin haadhaa fi abbaan barsiisuu yookiin mu'allimuun duuba argiteetiin warri duksii barsiisuu bakka silaa qur'aana baratanitti achi duuba argiteetiin waan kana baratu yoo karaa kanaan hin argatin argatuu hin danda'anii akkanumaan haadhaa fi abbaan
yoo ilmaan duuba argitee tarbiyaa ilmaanii keessa jirra waytaa ilmaanii qooda waan isaan barbaachisu qoodaniifi sunnaa tanallee itti himuun barbaachisaadha. Siwaakni akkana sunnaa barbaachiftuudha, akkana siwaakachuudha, siwaakni waan barbaachisaadha. Akka inni immoo jaalala kaaliqaallee duuba argiteetiniin jaalalli rabbiillee namaaf argamtu jechuu kana cufaayyoo fahamsiisuun ijoollee barbaachisaadha. Ijoollee ammallee yeroo xiqqeennaa kanatti wanni isii itti maniitiin jiran akka malee qabattii, akka malee sammuu seenti. Sunnaa tana ijoolleen qabattee oliin kaati itti himuun barbaachisaadha. Baarakallahu fiikum. Akkasuma ammallee itti aanseetiniin ooma san irraa jajjabeessee waan duuba argiteetiniin irratti dabarsu رواية إمام أحمد كيستي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي فيه القرآن أو أوهيا حاجة جرمتك مال جرى رسول الرافودين عبد الله بن عباس كانت يو رسول الرا وديسي قال نجري لقد أمرت بالسواك جرى رسول عليه الصلاة والسلام مال جرى dhugaa ajajameetiin jira siwaakatti ajajamee rasuulatu akkana jira alayhi salaatu wassalaam laqad umirtu dhugaa ajajame bisiwaaki ilkaan siwaakachuutti ilkee rigachuutti qulqulleeffachuutti ajajameetiin jira jedhe ajaja kana keessatti hagaan akkam se'u takka hattaa zanantu annahu yanzilu alayya fiihi alqur'aanu haga ani inumaayyuu seehu tokko waahee siwaakaa kana keessatti qur'aanni narratti buufamaa gaan jedhu takka waahee ilkaan siwaakatuu kana keessatti waan isaa jajjabeessuu keessatti qur'aannu narratti bu'uu heeda qur'aannu narratti bu'aa hagan jedhu takka ajajni hagas guutuu na jajjabeeffamee jedhe hattaa zanantu haga ani seehu takka annahu yanzilu alayya narratti ni bu'a fiihi amrii duuba argitee siwaakaa kana keessatti waan siwaakaa kana keessatti qur'aanni ni bu'aa yoo hagan jedhu takko haa takki duuba argiteetiin wahyuun takki duuba argiteetiin wahyiin narratti ni buufamaa hagan jedhu takka akkee jedhe rasuul alayhi salaatu wassalaam qur'aanni narratti bu'aa sababa waahee siwaakaa kana dubbachuu keessa isa jabeessuu keessatti qur'aanni narratti bu'aa takki wahyiin narratti bu'aa hagan jedhu takka qur'aanaa fi wahyiin wanni wahyiin godhamu suni qur'aanuma sani lafzi masana gas walii shakkuudha matni masana akka jechu malee wanni beeksisa godhamu wanni rasuulatti beeksisa godhamu qur'aanuma duuba argite qur'aanni narratti buufama takki beeksifni natti godhama hagaani jedhu takka waahee isaa keessatti waan siwaakaa kana natti jabeessuu keessatti jedhe maal akee karee ama dubbii wanna sirraa fudhannu siwaakni kuni sunnaa jajjabduu ta'uu akeeka sunnaa bareedduu sunnaa ammallee achi keessatti haga sababa waahee isaa jajjabeessuu keessatti qur'aanuun irratti bu'aani jedhu takka jedhe rasuul alayhi salaatu wassalaam yookiin wahyiin natti godhama haga jedhu tokko jedheetiin hin dubbate akki kun maal akeeka wanni duuba argiteetiin siwaakaa kun waan jajjabaa waan muhimmiidha jajjabeessuu barbaachisaa jechuudha ilmaan ufiillee barsiisanii ta'ufiitillee itti fayyadamanii jechuutu nurraa barbaachisaadha irratti wal dammaysuun sunna rasuulli karaa godhee ajaja rabbiin duuba argiteetiin dura qur'aana keessa ittiin dubbate keessatti waan karaa godhame jechuudha akkuma duuba argiteetiin fadhakiri فإن الذكرى تنفع المؤمنين يا دتشيس أيها النبي عليه الصلاة والسلام يا دتشيسون كي ورموا من توتيهم فيدا جري رب رسولا عليه الصلاة والسلام قافسنو كراغو رمتي إيغا سنة نساء تجرتو تكا وليا دتشيفني أكا سنة سنين دوني قدوني وان مهمي وان برباچفتو راجتورا أكا إسين الله فاني ijoollee teennallee barsiifneetiin teennaallee itti dalagachuun waan irraa barbaachiftuudha baarakallahu fiikum warra itti fayyadamurraa rabbiin nu haa taasisu insha allahu ta'ala siwaakni kun waa hedduu barbaachisaadha
siwaakni akkuma dura irraa dubbanneetti jenne hattan jiruu namaa keessatti namni yoo siwaak heddummeesseetti jedhee gammachuu hedduu isaaf argamaa maatii ofii wajjin jiraachuudhaaf sunnaan siwaakaa hedduu waan barbaachiftuudha. awwala duuba argiteetiin namni jiruu maatii ofii wajjin jiraachuufuyyoo akki gara biraa haa taa'u nama alatti ka alaa hafuura hamaarraa dhaga'uu dhiisi maatii ofii wajjin wayita jiruu yoo hafuurri hamaan akka isarraan argamne siwaakaa sunnaa siwaakaa tana tolfachuun waan hedduu barbaachiftuudha jedhan. namni hafuurri hamaan tokko namarraa argamu jechuun hedduu duuba argiteetiin waan hamilee nama cabsu. namni wajjin jiraatu maatii ofii wajjin hafuura hamaa yoo namarraa argameetiin jedhame waan hamilee namaa cabsu waan duuba argitee fedhii qalbii namaa keessaa duuba argitee namarraa hir'isaatiin deemu yaada hamaan nama keessa uumama. kana cufaayyuu namarraa cufa amrii kana cufaa jechuudha. waan kana cufaayyuu namarraa cufa sunnan rasuulaatun alayhi salaatu wasalaam wanni namni karaa godheetiin addunyaa tanarratti barumsarraa yookiin sammuu aqliidhaan uumaman tan keessatti argamte waan kana cufa of keessa qabattee gadi dhufti. wanni kuni cufti achi keessatti argamaa jechuudha. ummanni jiruu addunyaa tanarratti akkanumatti qulqulleeffatiinsumaaf haa jedhan malee waan sunnaan rasuulaa itti dabaltee of keessa qabdu kana guutuun qabdu. afaanuma qulqulleeffatiinsa haa jedhan malee mardaatun lirabbii kana qabaa kun hin qabu. tana sunna rasuulaattu qabaduu bargiteettiniin tajaalalli rabbiillee sabasanii nama argamtu. haa qulqullinnuma akkanatti haa barbaadanii malee wanni tuni sunna karaa godhamte sunna yoo karaa san deemaniitiin jedhan sawaabni itti namaaf argamu jedhameetiin wanni inni yaalleen keessatti jiraatu akka hin jiru. sunna rasuulaa immoo alayhi salaatu wassalaam namni niyyatee waan tokko jala deemeetiin jedhame akkasuma duuba argiteetiin fadliilleen sawaabnillee keessan namaaf jira jechuudha. ibaadaadha duuba argiteetiin sunna rasuulii lafa kaayeetiin jedhe jiraachisuun ibaadaadha. kanaafuu yoo waa hedduu barbaachisaadha akkasitti yoo sunnaa tana qabsiisaniitiin jedhan ijoolleellee yoo lafaa kaateetiin jette sunnaa tana akkana qabattee lafaa kaati sunnaallee jireessuu taati ilmaan ofiillee karaa sunnaa irratti jireessuu taati. wanni kuni waan hedduu barbaachiftuudha. baarakallahu fiikum warra sunnaa rasuulaatitti fayyadameetiin jedhurra rabbiin nu haa taasisuu insha allahu ta'ala. sunnaa rasuulaatun alayhi salaatu wasalaam haga jiranitti dalaganii gaafa dabraniitiin jedhan ol deebaniitti dalaguu hin danda'anii. yaa ikwaanii haa itti fayyadamnu. sunnaan rasuula adada itti fayyadamaniitiin jedhanii waan karaa sawaabni irra namaa jiru takka wanni biroo duuba argiteetiin waan akka sunnaa rasuulaa mi'ooytu miti. sunnaa tana rabbiin isinitti haa mi'eessu wajjumaan nutti haa mi'eessu. baarakallahu fiikum. darsiin teenya har'aa akka kana fakkaatti yoo duuba argiteetiin kutaa xiqqeeffataniitiin alanshaa jabeeffataniitiin jedhan hedduu namatti tolti yookaan duuba argiteetiin hudhaa fi waan adda addaattu nama argama. baarakallahu fiikum wassalaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatuh.